Ammas warra rabbiin sodaatan ni baafna. Warra zaalamoota immoo achi keessa gallakkifnaa jedha. Suuraa Maariyaam 972 irratti. Hiika isaa gaafa laallu isin irraa eenyullee namoota hundarraa ila isinillee eenyu jechuun namoota hundarraa. Of course. Kana jechuun namni kamuu jahannam keessa darbuun ni ta'a. Jecha warra du'aadha. Kana jechuun darbuu yookaan itti siqanii darbuu jechuudha. Dirqama rabbii keetiin murteeffamedha jechuun kun murtii rabbiirraa darbe yookaan immoo dursa murteeffamedha. Nama kamiyyuu ni quunnama wanti kun. Garuu rabbii warra isa sodaatan ni baasa. Warra itti gaafatamummaa tawaadaa hojii gaggaariif obsaan jiraatan irraa rabbiin isaan keessaa ni baasa. Warra zaalimoota yookaan cubbamoota achi keessatti ni dhiisa. Warri rabbiin faallessa yookaan cubbuu guddaa irratti kufan isaan jahannam keessa hafanii jechuudha. Sagaleen kun dhaga'ama Sheek Waajji? Sirriitti dhaga'ama. Itti fufi. Galatoon amoo waan gaariitu nuuf fidde amma maal jettee jalqaba irratti yaadni jalqaba barsiisaa turte tootaalii daameej gooteerta. Sababni isaa maalidha? Namni hojii gaarii dalaguudhaan qofa waan yookaan immoo salaata isaa seeraan yookaan immoo waan islaamummaan isarraa eegamu hunduma sana gochuudhaan jannata hin galaa jette. So as bira dhuftee maal jetteera hin fidamuu jetteerta. Good eessatti fidamu jennaan ibidda jahannama keessatti fidamu. Okay 72 irratti maal jedha? Warra gaggaarii hojjetan immoo ishee keessaa baasnaa jedhe. Maal keessaa baasnee jennaan ibidda jahannama keessaa. Qoy Allah waan gaarii dalagee tagaddee seera isaa eegdee jahannamatti gadi si guuru ta'e taanaan jahannabaati sin hubattan natti fakkaata. Jahannama jechuun ibidda bara baraati kan nama gubudha. Okay? Sakandii takka keessatti maal akkasii godhu beekuu qabda jechuudha. So, goriin irra darbaa jedhama malee keessatti hafan jedhu. Qoyeroo takka. Gara agarsiisti ni Quraana gara agarsiisti ni kan. Guys, yeroo takka. Please. Akka nama guddaa. Dubbisi Jalaalaan sana dubbisa abbaan badooshame Jalaalaan sana biran darbe. Ayyee nan dubbisa Ibn Kathir odoo kenoo ijoollee musliimaa ilaaluu dandeessu shi ani afaan oromiffattaniif ka afaan oromiffacha jijjiiree namoonni hundumtuu akka hubattaniif. Okay. Maal jedha Jalaaliin tafsiirri isaa akka maal jedha? Isin keessaa tokkollee hin jiru garuu gara isaanii dhufu jechuunis garuu Sihool ni seenaa. Maaliin seenedha? Sihooliin seenedha. Amoon islaama ta'uu isaatiin kan ka'e sagadee waan hunda dalagee maal gochuu isaa dirqamadha. Sihool dhawwuu dirqamadha siin jecha jira Allahan. Okay, Ibn Kathir maal jedhe? Namni hundumuu gara jahannamaa ni fidama. Kara jannataa jedha. Namni hundinuu gara maalii jahannamaa ni fidamaa. Jahannama jechuun ibidda yaajama. Ibidda bara baraati kan nama gubusanidha. Hin jiru malee kana jira jedheen sababni isaa Allaan jahannama hin qopheesse jedhee waan hin amanne wanti Allah jedhu waan hin jirreef anaaf jechuudha. Sorry kana jechuu kootiif. Garuu maal jechaa jiru? Ibn Kathir jechuun nama jabaadha. Namni hundinuu gara jahannamaa ni fidama. Allaan maaliif fida sagadde silaayi? Allaan maaliif fida hajii goote silaayi? Allaan maaliif fida silaa sagadaa fi jirtawoo gabbaraa jirtawoo maaliif jahannama si fida? Waaqni akkana waaqa sirrii miti. Inni hoo jahannama galuun kee dirqamadha ammoo kanatti deemtee galatoom yaada kootu muree. Galuu miti laasirra wanti siif hin galle dura siif ibseera. Galootuun taane itti galatuun taane hin darbala. Ilaasi galeera. Keessa galuunii fi keessa darbuun tokko miti. Rabbiin inni waan hundumaa uume kun waan hundumaa gochuu danda'a. Keessa galanii waan tokko keessa galanii jiraachuuniif keessa darbuun tokko miti laa. Asirratti waan tati beekuu qabdu jechuudha. Dubbisime ammoo laa dhiifama gidduu seenuu qabu. Dubbisime ammoo maal jedha kun? Dubbisime. Jahannama irra darbuu hinafu jedha bar irra darbuu jedha balelaa. Irra darbuu jedha kun ammoo dubbisime mee dubbisi. Sirreessa baama doosha xiqqeessi xiqqoo. Mee dubbisi ammoo suuta jedhi kana dubbisi maal jedha? Quraana sasirriisaa dubbisi kana dubbisiin quraana sasirriisaa dubbisi quraana keessa galelaa. Mufassiran dhiifti ammoo ulamaan dhiiste. No. Feekii sahii kametu hin taane quraanuma sirrii bira yaasuma kana laa. Isinirraa eenyullee ishee seenu malee hin hafu dirqama rabbii keetiin murteeffamedha jedha. Isheen sun eessa ammoo? Isheen sun eessa? 72 dubbisi. 72 dubbisi. Hold on.
Torbaatamii lama. Quraana irra saar. Isinirraa eenyullee ishee darbuu jedhamoo seenu jedhu. Dubbisi 72. Okay, nan dubbisaa seenu jedhamoo darbuu jedhu. Jalqaba yaada kee daameej goonata. 72 dubbistu abbaa Madoosh. Wayye. Salaamu alaikum. Abbaas xiissin jedhin ammoon of danda'ee haasaa jira. Akka hin dubbanne gidduu seeninaa jedhe. Dhiira manaa eegaa wal kabaja. Asirra haasoo laadheeraa fi No. Laal ammoo kana duwwaa dubbisiiti illaa attaaf 72 ergasii dubbisna. Kana duwwaa dubbisi ammoo maal ta'e namichi. Ammoo Yaa galatoomii seekwaaddi barakaataa. Ijoollee koopii linkii taaffachuudha maa inni ijoolleen kiristaanaa warri koomantu yeroo takka jabeessaa dhumsa gaarii waan ta'eef jechuudha. So amookoo waan hubachuu qabdu maybe sheekonni yookaan ulamaan tokko sagalee kee sirreessi abbaan Madoosh sagalee kee sirreessi. Sagaleen koo sirrii miti? Amma sirriidha. Ammoo naa dubbisu kana irra darbu jedhamoo ammoo seenu jedha. Kanuma siifa deebisu. Yaa. Ammoo miitirraa kaasi. Isin irraa ishee seenu malee hin hafu jedhamoo irra darbu malee hin hafu jedha ammoo. Seenu malee hin hafu jechuun ilaa asirratti wanti ati beekuu qabdu seenu malee hin hafu jechuun namni tokko fakkeenyaaf atammaa qorra cimaa tokko keessa yoo seente qorri sun baay'ee ulfaataa yoo ta'e yoo fakkeenyaaf waan qorra sana si barbaachisu yoo hin qabaatin ta'e rakkonaaf mudatamuu dandeessa waan si barbaachisu yoo hin goone ta'e. Ammoo ifama eessa bakki seenamu sun? Rabbi waan hundumaa gochuu akka danda'u hin beektaa? Waa'ee hunda danda'u bakki seenamu kun ammoo qola. Ayaata kanarratti bakki seenamu kun eessa? Sitti mee bar keessuma darbaadha bar quraanni kun akka maal keessa darba? Maal keessa darba ammoo? Ani quraanatti hin kaana bar. Ishi nutti bita maal keessa darba? Isinirraa eenyullee ishee seenu malee hin hafu dirqama rabbii keetiin murteeffamedha. Kana jechuun ammoo please wala kabaju kaambo si dhaggeeffachaa wallee isheen sun eessa? Rabbi waan hundumaa gochuu akka danda'u beektu miti. Bakkiina fuudha. Waa hunda danda'u maaltu si gaafate? Ammoo ayaata kana irratti bakki seenamu sun eessa? Keessa si dabarsuu danda'a Rabbi. Maal isa biraa murteeffaman ta'eef dhaggeeffadhu jaannam keessa si dabarsee galatoo. So kanaafuu jaannam keessa dura jaannam seente dabarte jechuudha. Abbaas itti dabarseera. Abbaas si wajjin haasu. Cabi ammoo. Ammoo ati bannaati kiristoos jedhanna. Sammuu qulqulluudhaan dubbadhu dhugaa maal ante? Anyhow, Abbaas bu'eera ammoo itti fufi abbaa Madooshaa waliin bakka ittiin sun eessa ammoo bu'eera Abbaas. By the way, afaan Arabiffas warra du'e. Maa buustanii? No, nuyi miti kan buuse. Nuun buusne ammoo yoo barbaadet yaa ergatu Abbaas ergaddu okkee? Oka sheekonni barbaadan ergadda. Komentii banii yoo jiraatan dhufanii haasawanii yoo jiran ta'anii dhiisanii. Bakka ammoo hin taqqaba akkam na aboo wajji. Inaasoo bakka nagee kanarra garmalee keessa seenaa haasawuun tuuti waan ta'eef. Nagaan isiniif haa baay'atu warri kiristaanaa. Nu baay'ateera nagaan si. Minkum illaa waariduhaa jechuun seenuu kan jedhu suni wuruudummaan karaa isaarra seenuu jedhama. Yaani asitti kan inni itti fedhu jiru siraaxiif jechuu jira. Malee jahannama seenuu miti. Siraaxii sana wuruuda jechuun bakka lama irratti dubbatama. Gasseensaa fi karaa isaarra seenuu irratti dubbatama. Kan amma dubbachuu jiru immoo karaa isaarra seenuudha malee jahannama sana seenuu miti. Abbaas waan quraarra jiru. Yaani gaafa siraaxii irra dabarfattu. Abbaas nafsi dhaabsa. Aywa. Abbaas tasgabbaari waan quraarra jiru as. Abbaan Madooshaa ayaata 65 abbaan Madooshaa 65 lafa dhaqu. Rakkoo hin qabu. Itti dhufnaa sana rakkoo hin qabu. 65 abbaan Madooshaa. Ammas innati kara jahannamaa hin fidamaa jette rakkoo hin qabu. Abbaas 65 irraa kaanee ilaalla. Irra darbuu jedhamoo seenuu jedhaa isaadha. Tole lammaffaa yaani seenuun kun karaa isaarra seenuu siin jechuu jira bar siraaxiidha bar
Afaan amma ammoo obsaan qabdan jechuudha argitanii dhaggeeffadhu. 65 irraa kaastee dubbistee nuu hiikaa deemta. Dhufnee 72 irra gaafa geenyu seensa akka inni ta'e kan nutti agarsiisu. Illaa wareeduhaa jechuun irra taruu jechaa jirtaati. Siraat kan jedhus ayyaata kanarra hin jiru. Dildila kan jedhu ayyaata kanarra hin jiru. Nutti agarsiisu qabdaa asirraa. Mufassira fiddeen quraanni hirkataadha jennee darbinaa jechuudha. Abbaan madoo shatti fufii abbaas ayyaata 65 irraa ka'ii 68 irraas gaaffisitti dhufa. Amma 72 tokko tokko nun kuteessaa deema. Itti abbaan madoo shaa waliin.